gaafa waan fuudhee waan waamu wallaaluu nama kaafatee nama iyyisiisuudhaaf sagantaa baaseedha. Ani garuu wanti hin gaddu yoo jiraate Oromoon Ermiyaasiif haasaa Ermiyaasii duukaa bu'ee yoo jiraate anaaf gaaffiidha. Gabaabamatti gaaffii natti ta'a. Ermiyaas Laggasee akkuma beekamu yaadota garaagaraa gaafa gadhiisee lafa Oromoo fudhatame maalluun jechaa ture. Gaafa biyyiin see immoo Oromoodhaa maaluudhaa jinniidha jechaa ture. Waan Oromoo kanatti numa laaqa yeroo baay'ee jechuudha. Mucichi dhimma Oromoo toon taane Itoophiyaa marrattuu nama isaa kaffaleetu nageenyi Itoophiyaa Oromoo dhiisaati. Jeneraal Itoophiyaadhaaf hojjetallee yoo yaadne Itoophiyaa marrattuu nama bitamee kaa'ame natti fakkaata. Akka ilaalcha kiyyaatti jechuudha. Namichi kun mataan isaayyuu sirrii natti hin fakkaatu. Yoo Dr. Abiyyiin hagalateeffamu galateeffachuu qaba uummanni Itoophiyaa Oromoo caccabse jedhee haasa'e. Yoo Abiyyiin Dr. Abiyyiin caccabsee Itoophiyaa ijaaraa jira ta'e dhuguma Itoophiyaadhaaf yaada ta'e maal gochuu galateeffachuu barbaada achumatti ittiin fufanii jabaatanii. Inni dhagaa tokkoon simbira lama akka jedhan inni dhagaa tokkoof simbira sadii rukutuu barbaade. Tokkoffaa Oromoodhaaf Abiyyi wal jibbisiisuudhaaf gargar caccabsee balleessuudhaaf waan taargeettii isaanii goolii geessachuu barbaadanii karaa Oromootiin galfachuudhaaf. Lammaffaa Oromoon gaayyaa ta'ee akkuma afaan innaaseen waccisiisee isaan biizii godhee ajandaa isaanii galmaan gaafachuudhaaf. Sadaffaa mucaan kun ofiyyuu badeera fakkaata waan fidu dhabee isaatiinis akkasuma haasaa laaqurraan kan ka'e caccabaa yeroo miidiyaatti kana caccabsuudhaaf sagantaa qopheeffatee jira fakkaata. Jeneraali nama barateedha, nama katamaa kantiibaa yeroo tureedha, nama maayimii nama hin baranne ta'ee Ermiyaas Laggasee haasaa isaa fuudhanii illee haasaatti dabalanii haasa'uun gadi bu'uu natti fakkaata. Mukaan warri barattan miniiti aniyyuu yeroo haasa'u natti ulfaata. Haasaan isaa teestii naa kennee, yaada naa kennee, inerjii naa kennee naa dhufee haasa'aan jiru. Sababiin isaa haasaan Ermiyaas Laggasee nothing dhuufuu loonii natti fakkaata jechuudha. Gabaabamatti ajandaa isaa godhattanii yaada garaagaraa barreessaa turtanii. Anis keessa koo keessatti of keessatti barreessaan ture. Peejii koo irratti hin barreessine malee keessa kootti dubbataan ture. So kanaafuu Ermiyaas Laggasee dhuufuu loonii jennee bira darbinu. Oromoofis yaadee miti, Abiyyiifis yaadee miti, Itoophiyaafis yaadee miti nama kaffalee isa kaa'ee jira gabaabamatti jennee bira darbinu. Kan biraa gara jeneraal Itoophiyaaf Oromiyaa waanuma jedhamu kanatti waanuma aktiivistoota siyaasa Oromoo waliigala irratti yaada xiqqoo tokko kennuu barbaada. Siyaasa Oromoo kana keessatti paarlamaarra ta'anii amma haasaa jiru. Baqqalee Garbaasii, Jawaar Mohammadisii, Geetaachoo Raddaasii, namicha isaa Amaaraa kana isa jechoota garaagaraa jechaa ture. So kun jijjiirama guddaa tokko paarlamaa keessa ta'anii akkasittiin gaafatanii otoo kaameraan ediitiin godhin keessaan kutiin sagaleen keessanuu darbuun suni jijjiirama keessaa isa tokko jedhee yaadaan. Jijjiirama tokko. Namni yaada isaa akka ittiin miidiyaatti bahee dubbatee mootummaan mormee jiraachuun kuni sagalee kan ol qabee uummataaf nu dhiyeessuun kuni anaaf waan tokko jijjiirama akka ilaalcha kiyyaatti jechuudha. Garuu waan tokko ani kan amsa guddaa uummata Itoophiyaa sanas ta'ee nama warra poolitiikeenyoota biyya bulchina jedhanii yaadan keessatti gaaffii kanatti ta'ee wantuma argitan mormitanii Abiyyi xiqqeessuudhaaf, Abiyyi irratti duula banuudhaaf, Abiyyiin sana jedhe, Abiyyiin abuu jette. Abiyyiin nama tokko akkuma Mallas Zeenaawwiin fa'aa warra waggaa 100 hin bu'u hin jenneeyyuu jarri bu'an hin bu'a. Fedhii uummataan taane taanaan dirqama nachi taa'uun qabu hin bu'a. Garuu uummata kanaa maaliif yeroo kennitanii fi isa harka marii didii maal godhii inni Oromoosii, inni Amaaraasii, inni Tigreesii uummata kana tonkoliidhaan xaxxanii guuttan gaafa isin taayitaa qabattan uummanni kun innarra dhimma Abiyyi didu borisoonuma isin dida. Maaliif barsiifachuuf sagantaa hin baaftanii? Karoora waggaa 5tiif maa ariifattu? Karoora waggaa 100 hin baafattanii uummata kana deebi'ee uummanni kun sodaa godhatee kanaan dura jiilee hidhamee reebamee
Sabab sablammiin kam kan hin miidhamne hin jiru sodaadhaan shororkaadhaan guutamee mootummaa kanuu amanuu dhabee jira. Isinimmoo itti dabaltanii immoo akka inni shakku gochaa jirtu bor yoo carraa argattanii biyya kana bushuudhaaf hireen isinii kennamte akkam taatu. Biyyi kun gara kamitti deeme? Oromiyaan isa cittu, Itoophiyaa jalatti isa bultu. Haala kanaan uummanni kun dhuguma isin dhaga'ee isinii wajjin jiraata haala amma deemaa jiru kana. Mootummaa yeroo maqaan isaa dimokiraasii dhaatee deemu kana jalatti maaliif nama tasgabbeessuudhaa fi mootummaa duwwaa miti isinis mootii ta'uuf deemtu iddoo ta'ee fi maaliif uummata kana tasgabbeessuuf yaaliin gootan? Maaliif uummata kana dhaggeeffattanii yaada isaa kun sirriidha kana isinii gono nuuni naasomnaa isin ol galaa hojii hojjedhaa diinagdee keessan irratti deebi'aa jirtu. Maaliif uummanni isin duukaa akka waca? Maaliif uummanni sirba? Maaliif uummanni mormii duwwaa ta'a? Maaliif yaada mormu kana isinitti kennatee isin mormitan paarlamaa keessa teessanii tarsiimoo maaliif hin barsiifattan? Maaliif tarsiimoon hin masakattan? Uummanni ol galee hojjetu biyya addunyaa kana yoo ilaale uummata taa'ee mootummaa wajjin haasa'uu nagarre nama bakka buufatee nama bakka isa buufate sana haasa'e yoo haasa'uu dadhabe namicha achii kaasanii immoo nama isaanii isa ta'u jijjiirratu malee uummata mootummaa maaliif waanuma ofii qabdan irratti ofii waan kana Abiyyi qofaa irratti fookas gochuu dhiistanii namni nu jalatti bulu kun yoo seera hin qabanne yoo tarsiimoo hin qabanne mormuuma bare gara fuulduraatti maal taanaa? Taayitaa dhaxxanii qabatta waggaa 10 irra teessuu irraa buutu isa booddee yoo xuroo haala gaarii hojjetta waggaa 10 irra teessuu irraa buutu. Garuu waggaa 100 karoora maaliif uummata kanaaf hin baastan? Maaliif reen keenya mormuudhuma diduudhuma didaama mootummaa dhufaa darbaatti xiiqii wal qabachuudhaaf akka hireen uummata kanaa ta'u gootu? Ani hooggantoota siyaasaa kan Amaaraasi, kan Tigreesi, kan Oromoosii maaliif yaada akkasii isaan keessan nuun? Diduu uummanni diduu bari hunuma dida. Eenyu yoo dhufe obboleessi isaa yoo dhufe iyyuu lafa garaa isaatiin geenye taanaan akka inni hin dinnee fi seerri didamuu kuni maalirratti akka didamuu ta'e maaliif hin barsiifattan? Waanuma arganne namni gadi ba'ee mootummaan inni kun nuun ta'u isa kana nuun ta'a isa kana nuun ta'a. Kun xibsii hallichaa qayyooxii jechuu miti biyya waa'ee biyyaati maaliif hin barsiifattan? Dimokiraasiidhaan oo deemnattanii sassaabamtanii biyyatti galtanii warra biyya keessas tolettanii jirtu. Karaa dimokiraasiitiin yoo ta'e uummata keessan dimokiraatessuu dhaggeeffatee yoo mootummaa isa kana ta'es ati akkas akka maraa isa kana sarrafsee isa sana sarrafsee akka saree maraatu isa kanas cicciniinee otoo hin taane ittimee walgahii waammatee abbaa gandaatiin maaliin sagalee isaa dhageessifatee seeraan tarsiimoodhaan amma fakkeenyaaf garri tokko yoo Jawaarii jibbe Jawaarii irratti yoo waceenni tokko yoo Tigraay keessaa eenyu raddaa jibbe inni sun namicha Samaaraa jibbe inni sun yoo sana jibbe biyyattiin gara kamitti deemti? Keessattuu kan Oromiyaa amma immoo jettanii sirbuma qofaa taatan. Namni sirba sirbuu yoomiyyuu galmaan ga'u. Qeen sirbaa badiidha. Qeen sirbaa badiidha. Dhummi isaa badiidha. Yoomiyyuu sirba amma jettanii bakka uummanni sirbaa maal jedhaa gammadaadha aadaa deebi'ee maaltu deebi'ee jedhee sirbaa maal dhaggeeffachuu hubachuu seenaa maal akka badi maal akka barbaadu maaliif akka deemnu maaliif uummata ergi hiree ergattanii hin barsiifattan? Uummata kan haala kanaan maaliif hin jabeeffattan? Nu baasaa rakkisaadha beektaa yoo nan dhiisu yoo nan akkuma ta'u wallaale yeroo tokko na gaddisiisa haalli keenya haalli nuti tirru keessatti yeroo ammaa baay'ee nama gaddisiisa. Hanga yoomii haala kanaan itti fufnee jiraachuun nurra jira. Inni dhugaa fi natti ta'a dhugaa. Please yaa ilmaan Oromoo hamma isinii danda'ametti keessatti ilmaan Oromoo mee abbaa barbaaddan deeggara. Mee abbaa barbaaddan jaalladha. Arrabsoo keessaa ba'a. Wal quncisuu keessaa ba'a. Yaadaan mormaa. Eenyutu arrabsoodhaan biyya bushi? Eenyutu wal galagaggashuudhaan biyya bushi? Namni tokkollee Facebook ijaa banadhu, dhibba banadhu, maal banadhu nama arrabsi. Bu'aa tokko inni eessa keessa garee kam keessa dhaaba kam keessa jiraadhu namni kamuu humnaan yookiin arrabsoodhaan biyya bushee tokko hin jiru.
barri keenya immoo bara badaa keessa jira. Jaarraa 21 keessa yeroo wanti nuun haasofnu seef ta'ee jiru. Viidiyoo kana nanaasaa tokko daawunlood godhee kaatee waan barreessaa iskiriinshaat godhatee kaata. Wanta tokko karaa akkasittiin keessaa baanu iddoo hin qabne boorseenaadhaaf maal dhiisnee darbina. Yaa uummata Oromoo dammaqi. Nama deeggartuu riizinii wajjin deeggar. Nama qeeqxuu riizinii wajjin qeeqi. Waan tokko hubadhaa. Ani badhaadhina yookiin Abiyyiin dogongora hin qabu jedhee deeggaraan jiru. Dogongora isaa wajjin. Isin immoo warri dhaabna biraa keessa jirtan Abiyyii caaltanii argamtanii malee harrabaan arrabsitanii qeeqxanii xinneessitanii Abiyyii xinneessuudhaaf jecha si gargaaree jecha garee deeggaruu jecha xinneessaa mootii xinneessaa biyyaa bulchaa biyyaa xinneessuu bara borgaafa tidhattee bakka sana buutu si xinneessa. Afaanni bareetu baatta saasa. Hin badee aadaa keessaa ba'aa jirraa. Safuu keessaa ba'aa jirraa. Amantii keessaa ba'aa jirraa. Kaayyoon keenya baxabaxamaa jira. Amma jettanii sheekiin qeesiin joobaan budiizimiin riiliijimii hinduuzimii amantii nama barsiisu barsiisaadha malee abaaraa miti. Nama abaaruu jalqabdan amantii musliimaa keessa kan abaaree jiru hin jiru. Maqaa waamtanii abaartan abaluu jettanii nama balleessi qee abbaa akaakaa balleessi jettanii waamtanii abaaruu jalqabdan. Maqaa otoo waamin yaa Rabbii nama ba'aa nutti ta'ee nu cinqee nu rakkisee nurraa kaasee yoottan inni lafa isaa haqee haqa isaa beeka. Yaa Rabbi waan nutti ulfaate nurraa kaasee yoo jettan Rabbi isinirraa kaasa. Yaa Rabbii waan nutti badee jiru waan nutti ulfaateeru saba keenyaaf waan gaarii hin taane nurraa kaase nurraa darbadhu yoo jettan haqa dhugaa yoo qabaate Rabbiin keessa dhagaa kan argu isinii beeka dhaqee isinii kaasa. Yaa Rabbi waan nutti ulfaate nurraa kaasettanii karattanii du'aa karachuu dandeessu. Jawaarii balleessi, Abiyyii balleessi, Lammaa balleessi, Jinnii balleessi maqaa waamuun dirqama isin hin barbaachisu. Yaa Rabbi immoo nu qajeelchi karaa tokkorra nu deemsisii yottanii boossanii yaa Rabbi mee waan hawwine nuu kenna hawwii keenya nu guutettanii yoo karattan Rabbiin keessa ni beeka waan isin karattan ni beeka. Ana miti koomentii ilaalee kan yaada isinii kennu. Ana miti kan viidiyoo ilaalee yaada isinii kennu. Rabbiin si uume qulfiinsa akka jirutti sirka jira iddoo ta'eef qulfiin Rabbii sirkeera wantuun dumaa isarka jira maashariin kee wantitti yaaddu sammuun kee qaamni kee harka Rabbii jira iddoo ta'eef hawwii keenya ni beekan nu dhagaa nu dhaggeeffatan nu guuta. Garuu har'a gadi buunee sheekiin keenya guddaa abaluu balleessi nama du'ee lafa keessatti gadi balleessi akkas godhi maal godhee du'aa karachuun an akka nama tokkootti. An islaama iyyuu islaama miti jabduu miti ade islaamaan hin dhaladhe malee islaama jabduu miti. Islaamni jabaan nama abaarsin daa'um gadeedha maleessa. Fakkeenyaaf dhibeen dhufe kun addunyaa ga'e kun nama tokkittiitti bu'e. Nama tokko fuudhee addunyaa guutuu waliin ga'e. Abaarsi kun mataansaa naanna'ee nutti deebi'uu danda'a. Abbuma nu keessaa ba'e kanatti deebi'ee balleessuu danda'a. Nama tokko qofaan galaafatu balaan gadi dhufe. Koronaan naqee yoo nama sanatti bu'e koronaan nama naannoo sanatti bu'e nama nagaa meeqa balleeffatee galaafatee deema. Maaliif hamma yoo balaa dhaga'uu danda'e keeriis karannee dhageessifannu yaa Rabbi yaalla nuun namicha kana wanti jibbinuuf yommuu namni Abiyyii jibbuuf yoo hin hojjenneedhaniiti miti yaa Rabbi nuu qajeelchi. Yaa Rabbi bakka nuun barbaannutti nuu gashi. Yaa Rabbi nuu sirreessi. Yaa Rabbi mootii jaallannu nuu fidi. Yoo Rabbi yaal biyya nagaa keenya keessa nuu gashi. Yaa Rabbi nagaa nuu kenni yoo sheekiin keenya dhee nuu karate maal qaba maaliif sadarkaa kana keessa geenyee wal balleessinee keessattuu sheekiin keenya ustaasi keenya gadi bu'ee Rabbiin abaluun akka godhee qee keessatti karata. Rabbiin nama du'ee boolla keessatti zarmaan zarri isaa karata. Jarri kun islaama maatiin Abiyyaatiin islaamoota. Islaama mitiiti amantii biraa irrattuu balaa buusituu ni lubbuun jiru jedhu hin jiru. I think du'aa karadhuuti buleessa keeti amma sii danda'ame maaliif yeroo baay'ee ollaa kee jedha nama keetiif karadhuudha nama keetiif kennedha maaliif Rabbiin maqaa
haqqi ollaa nama naannoo kee jiru fakkeenyaa fi namichi sun nama naannoo kee jiru nama biyya kee keessa jiru nama si wajjin jiru jechuudha ollaan dirqama mana kee girgiddaatti ta'anu ta'uu qabu fakkeenya ta'uudhaaf ollaa'edha maleessa maaliif wala baara ani warri Facebook irraa warri munaafiqni warri arfii rabbiin beenne maqaa rabbiin beenne imaanii rabbiin qabne yoo gadi baanee waan barbaanne haasofne nurraa bareeda sheekiin maasharii keessa dhaabbatee afaan shirattiin haasa'u sana waan keeriin qabne raamadaana keessa haasa'u sana yaa rabbii ilma jaallannuu isa nuu kenni isa hawwine kaayyoo keenya galmaan nuu ga'e jedhee afaan tsoomii raamadaana kanaan sheekiin keenya yeroo inni karatu aamiin gaafa nutti nuu dhagaa maal akkamittiin wala baarra gadi deebinee immoo waan akkasii hojjenna rabbiin nu qajeelshu ani baay'ee dhugaa na gaddisiisee waanuma fe'eefiyyuu I hope in dhaggeeffattu warri dhaggeeffattanii na of galcha yoon dogongoree amantiin islaamaa wal gorsaa'edha nuti wal xinneessinaa waan dogongora bichaa walirra barbaannaa waan dogongora bichaa walirra eennaa malee wal qajeelchuuf isan 10 hojjedhe dhiiste isan 10 hojjedhe dhiiste isan tokko balleesseen na saaxiltee na wayyaa narraa fuutee qullaa na dhaabuu barbaadda maala adroonnoo amantii keenya keessa ta'ee nama biraata amantii kana jala dhokatee kana taate maqaan yeroo baay'ee yeroon argu maquma islaamaati I don't know rabbiin waa qajeelchuun jedha waan hin jedhu qabu ana manaa danda'etti rabbii koo karataan jira rabba kana qajeelchu ofiyyuun qajeelee namaan qajeelachuu danda'u yaada koon ibsadha malee yoo rabbi na dandeessise qajeelee imaanii koo qabadha rabbi nama imaanii keenyatti qajeelee imaanii keenya qabatee biyya keenya karannee biyya keenyaaf waan keerii hojjennee dalagnee darbinu nu haa taasisu nama sharra walitti shaaduutu hin taane nama waan gaarii waliif yaadu nu haa taasisuun jedha ani gama kiyyaan haaluma kanaanin xumura dhugaa mee raamadaana keenya keessa yerootti afuutti walii godhanii yerootti rabbii waan gaarii karannee yerootti wal dhaggeeffannee yerootti biyya keenyaarra ollaa keenya biyya keenyarra darbinee addunyaadhaaf rabbiin karannee nagaa araara goon balaan biyya chaayinaatti buute nu balaan naqee maatii jimmaa abiyyitti buu nu hankaakattanii yaaddanii balaan chaayinaatti buute nu qaqqabeetu balaan jimmaatti dhufee buu yookiin koronaan achitti buu nu hankaakattanii yaaddanii beektu yeroo baay'ee maleekaan keerii katabu suuta kataba maleekaan kee sharrii katabu hin jarjara jedhanii nu dhagaa'effataa guddanne rabbiin isa sharrii katabu sana katabsiisee balaa sana saba keenyarra buusee nutti hin fidini rabbiin waan assaru kanuman jedha waan hin jedhuun qabu galatoomaa waan na dhaggeeffattanii fi sheer walii godhaa subscribe godhaa viidiyoo akka durii waraabuu hin dandeenye YouTube irratti dhufaa haala mijeeffadhee yeroo mucaannaa rafee jiru kanumaaf asitti deebi'ee malee waan biraamne hamma waaqayyoo jedhee raamadaanii kamii walitti deebinutti haaluma kanaan yaada xixiqqoo walii qoonnaa nagaatti naa tura.